jalqaba hamma dhumaatti waaqayyo gara isaati. Ameen. Nawwara namwa waaqayyo na wajjin jira. Ameen. Akka bara darbeen ta'an. Ameen. Milkaa'an deemu. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin iddoo olaanaa sanarratti ol baatu gadi bu'uun kan keessan miti. Ameen. Ol ka'iinsa sanarraa kan eegale isin buusu maqaa Yesuusiin hin jiru. Ameen. Hin baataniittu amma nama tokko argitanii maal godhu baheera. Nagadaanis ta'uu danda'a, tajaajilas ta'uu danda'a, milkaa'ina adda addaas ta'uu danda'a. Baheera garuu maal godhu? Maal godhu garuu hin deebi'a. Ituma hin deebi'a jedhanii. Deebi'uun kan keessan miti ba'uu keessan ta'a. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mana keessa irratti tajaajila keessa irratti nan dubbadhaa galgala kanaa kaasee galgala ba'uu sinii baatu. Ameen. Galgala miilli keessan bahe. Ameen. Galgala mul'ati keessan bahe. Ameen. Galgala abjuun keessan bahe. Ameen. Galgala kennaan keessan bahe. Ameen. Yesuusiin isinii baata. Ameen. Daawit akkasin waaqayyo miilla koo dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaa baasee dhagaa hin sochooneer qoy kan isuma jechuudha. Maali? Jarri kun faallaa olii dhagaan jabaa dhoqqeen laafa. Ergaan isinii qaba amma maan isinii galee maal jedhama? Dhoksaa sagalee waaqayyoo ergaa raajii isinii. Maali? Qoy. Dhoqqee keessaa bahee maaliif dhagaarra dhaabata? Maanni eegisaa yoo jettan akkasuu ta'a. Laafaa keessaa bahanii jabaarra dhaabachuu. Isa nama dhuguu bare, isa nama liqimsuu bare, isa nama nyaachuu bare keessaa bahanii lafa nyaatamu. Ameen. Lafa liqimfamu. Ameen. Miila keessa irratti ofirratti dubbadha. Ammaa kaasee. Ammaa kaasee. Ammaa kaasee. Miilli koo. Hin baay'eedha. Baay'ee faayinaani. Baay'ee. Jira bira olii keessa irratti immoo dubbadha. Ammaa kaasee dhaame. Miilli hafuura kee. Hin baay'ee. Hin baay'ee. Deebisee liqimfamu. Ameen. Sinyaan dhadhee kane. Goy. La yeroo hundumaa waaqayyo waan taara gochuu nama lasaa. Ameen. Sagalee waaqayyo akkas jedhu waggaa sadiif ji'a ja'a booda la waggaa sadiif ji'a ja'a booda dubbii waaqayyo gara Eliyaas dhaqee Eliyaas abeet ka'e ol ba'i. Ameen. Eessatti ol ba'i gaara. Ameen. Hallelujah. Ol ba'i. Kan kee addanutu hin ta'in ol ba'uudha ol ba'i. Ol ba'i. Maal isin amma hin beektanii isin hafuura raajummaan guutamaatiin ofii keessatti dubbadhaan dhugaadha obbareen jira jedhame. Kan kiyyaas miti jedhame. Inni kan kee asumatti duutaa, asumatti maal taataa, asumatti kana taataa jettan safara hin jijjiirtan safarri hin jijjiiramu garuu humnis hin jijjiiru mana keessan hin galu. Kaayyoo ol ba'i. Waggaa sadiif ji'a jaachuun qoorsaa miti. Waggaa sadiif ji'a jaachuuni. Bara dhiigi namaa gadi dhangala'u, bara gogiinsaa, bara beelaa, bara hiriyaa bineensaa ta'u, bara qofummaa. Barri qofummaa sin darba. Barri hiriyaa bineensaa ta'us darbeet amma kun hundumtu bara ba'u sii taasiif. Ameen. Eessatti iddooma kana dura sodaatetti ba'i. Amma akka turii kophaa kee ol hin baatu. Si wajjin ol ba'a. Si wajjin hin ba'a. Waaqayyo akka jiraa jiru. Si wajjin magaalaatti ol ba'a. Si wajjin biiroo kee gala. Si wajjin socho'a. Qaba lama Hallelujah. Qaba amma dubbii dhufaadha. Qaba akkasidha. Amma kaastee dhaame. Hin dubbatta. Waaqayyo si wajjin dubbata. Hin deemta. Waaqayyo si wajjin deema. Si wajjin socho'a. Amma jalqabee kophaan sochootu. Kan si wajjin socho'u. Humni Waaqaa. Si dhufeera. Ati qofaa miti laani. Hallelujah. Amen. Eliyaas abeet akka duraa miti dubbiin maal dhaqiitii akkamitti mul'adha. Maal akkamitti mul'adha. Gwaaddanyoota gosa qalbiti amma bara qalamuutuu hin ta'in bara diina kee qaluu siita. Bara ijaabaa muutuu hin ta'in bara ijaabaatu siita. Bara haloo ba'uutuu hin ta'in bara haloo ba'amuutuu hin ta'in bara haloo baatu siita. Amen jedha humni haloo ba'u sinirratti haloo ba'u. Sarii keessan haloo kan bahe. Biyya keessan haloo kan bahe. Hojii keessan ijaa kan bahe. Irraa kaasee humni ijaa sin baasisuu siniif haloo.
Jalan dulu amma jalqabe. Amma jalqabe rame. Isi ijana beesan. Waaqayyo. Anumaan ijaaba jedha. Anuma. Amen. Ila ergaan isinii qaba. Amen. Amma isin akka seenaatti yoo fudhattan qofa laphee keessan hin galu. Yoo dhuguma ergaa dhattee fudhattan immoo jijjiiramu. Amen. Waaqayyo arraa jalqabee zarii koo isa jaaba eessan anaan ijaabaa jedhame. Waaqayyo arraa jalqabee zarii koo isa jaaba. Arraa kaaseedha guddisaani. Seenaan koo hin jijjiirama. Seenaa koo kan jijjiiru. Walii dibaati. Amma dhufa. Ijaaba. Gaaf tokko kasee Petros akka Petros lakkee gaafa galaan utuu galaana ce'aa jiranii bubbeen itti ga'e bidiruu gaafa raasu iyyan bannee rutuudhanii namtichi tokko dhufe galaanarra deemaa. Galaanarra deemuun corroqa miti galaana malee irra deemaa dhufe tokko maal taatan maaloo dhumnee baal gaafatanii warri kaan keraadha. Inni gooftaan immoo itti siqee lana garuu namni 300 yoo jiraate namni 300 nama afaan waaqayyoon beeku. Kan beeku beeka afaan waaqa. Amen. Tokko argitanii yoo sin raajii hangam dubbattanii isa silaa waaqa dubbatee moo namticha. Isa silaa eenyu dubbatee. Afaan waaqaa gallaan afaan waaqaa siniin. Beeku baana. Ana Petros ekeraadha jarri gaaf. Maturee lama tuman. Gooftaan maal jedhee? Innoo anaay. Malee ani gooftaan hin jedhe. Yesuus utuu jedhee immoo qallaaliidha kaa deebiif. Ani Yesuus hin jenne. Innoo anaan sodaatina. Gooftaan innoo anaay. Jarri moo ekeraadha. Eessa ta'ii qaba? Afaan waaqa kan beeku. Innoo gooftaa innoo ana inni jedhe kuni innoo ana inni jedhe kuni isa bogalaa jaba isa boguddataan jedhanii irraa garaagara. Afaan isaa keessa biyyaa tokko jiranni gooftaa. Ameen. Petros noo sana galee. Ergasi ta'eemo sittan gargaarama. Amen. Tokko akkami maani intinaan mililikii miti sun inni piyaasaa jiru sun maaliidha inni fardi sun eewra isaan isaan akkuma akkasii awwiltii wayitti waldaa keessa taa'e duuba barbaada tokko akka awwiltii wayitti waldaa keessa taa'e erga namanii waggaa 30 55 60 gatiin qabu daqiiqaa waldaa keessa galtanitti Yesuus isa jedhamu kana isa du'ee du'aa ka'ee gara mirga baare deebisee dhufu kana sadhalan hundumaaf dibata kennuudhaaf dhufe kana isatti gargaaramuu danda'u. Ameen. Isatti gargaaramnaan ga'a. Ameen. Petros ammuma sitti gargaarama. Maal godhu? Awwaantan si gaafadhu. Ammatu gooftaan dhufee silaan been namni dhiiree fedha olii. Ammatu gooftaan dhufee addaa dhaabate. Ijoollee koo maalaan isinii kenna gooftaa yoo dhiisa haranjiimti furdaa wayituu dhufe. Gudiin namaa gadi ba'a. Ani nu badus. Maal nama meeqatu lafa bashannanaatti faranjii erge. Come on my brother ምናምን jedhee ingiliffaa hin jirre kana. Doolaarii dhumatu ingiliffa hin jirre. Give me dollar jedhaa dukan duukaa beeku. Kan qofa beekasisee manaa kenni doolaarii. Ammatu gooftaan dhufee dana dhaabate. Ijoollee carraan isinii kenna waan barbaadan na gaafadhaa. Tarii gaanni kaan makiinas gaafachuu danda'a. Inni haadha manaa rakkisu haadha manaa jedha. Inni manni rakkisu mana jedha. Garuu Petros waan barbaade gaafachuutu danda'u waa ta'u gaafate. Dibatuma naalaan is janarra deeme kanatti qorra deeme ilaala. Ameen. Naa kenni dibata. Yaa jaran dibata baatanii xiqqoo rakkattu malee ulfinni. Ameen. Dibata baatanii rakkinatu jira malee ulfinni dhufu. Ameen. Dibati jiraannaan immoo hundumtuu jira. Ameen. Kanaaf Petros akkasii angalaana zicha sila fuula kootti namni isa mataa kootti namni isicha karaa nurkaa balleessi isa bidiruu keenyatti namni kana xiqqoo marra deemee isichi sila akka jabaa ta'u kan meenan ilaala naabboo minran deema. Isuma ani jabaa dhedhe kana jabummaa isaa ilaala. Gooftaan kootte koottu kan jedhamu fidal. Koottu dhedhe gooftaan. Kottuun kun inni fidalate Phexrosiif riqicha ta'e. Ameen. Deemuu dandeenya.
Ameen. Waaqayyo naman taata. Hin ceeta gaafa jiru. Isin akkamitti yaadu isinii galee? Hin ceeta gaafa jiru. Yeroo hundaa Waaqayyo ani sii jira gaafa jiru iji keenya nama bira dhaqa. Nama naa kaalaata. Waaqoo namaa kaanaan dhagaanuun ka'a. Isin garuu tokkoffaa Waaqni namaa kuusaa mana. Ameen. Kanaaf Phexros isicha ijaaba'e kanarra deebi'ee ijaaba'e. Irra deebi. Barakkan isaa ta'e. Isinittani akka nama Waaqayyo tokkotti akka raajii Waaqayyo tokkotti ergaa isinii qaba. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos wanti isin irra deeme daqiiqaaf saayitii kanaa kaasee isin irra hin deemin barri keessan haa ta'u irra deema. Ameen. Bara ijaaba'u. Ameen. Bara ijaaba'u isinii baata. Ameen. Bara diina keessan halooba'u isinii baata. Ameen. Guyyaa irraa kaasee. Ameen. Dhiifama wajjin ergaa tokko walitti himnee finna. Amma kaaseedhaan. Amma kaasee. Deemsa gara booda. Deemsa gara booda. Dubbadhaa amanteen deemsa gara booda. Deemsa gara booda. Hin dhaabdaa. Hin dhaabdaa. Amma kaastee. Amma kaastee. Hojii kee irratti. Hojii kee irratti. Tajaajila kee irratti. Tajaajila kee irratti. Gara duraatti. Gara duraatti. Deemuun. Deemuun. Siita. Siita. Sagalee Waaqayyoo maal jeesanii fakkaata? Amma jalqabee Isaayaas keessatti Waaqayyo harka isaa mirgaa isa cimaa ol kaasee si'achi diinni keessa midhaan keessan hin nyaatu. Si'achi. Ma jedhaan dhugaa si'achi jedhama. Si'achi. Qoy si'achi jechi jedhamu maal jechuudha yoo jettanii si'achi jechi jedhamu kan darbe darbeera. Si'achi jechi jedhamu maal jechuudha? Si'achi jechi jedhamu ammaa kaastee ati haaraadha. Oromoon tokko tokko ammaa jedhamu. Si'achi jechi jedhamu ati haaraadha. Deemsa haaraa jalqabdee. Sochii haaraa jalqabdee. Har'aa kaasee miilli keessan hiikamee karaa haaraa qaba. Ameen. Galanni Waaqaa ta'u. Ameen. Kanaaf yoon arge malee gatii qaba. Hin qabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin akkuma Simoon jedhe. Simoon maal jedhee amma gurra koon isa nagahee ture. Ija koon nan arge. Gurra koon nagahee hin quufne. Gurra koon nagahee naan taane. Gurraan inni dhageessan gaafa kan qabatamaa ta'a. Yoo jettan gaafa jaan argitan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bara gurraan dhagaa duubartuun ta'e bara jaan argitan isin. Haa ta'u. Namni tokko tokko fayyita dhameen fayyine. Namni tokko tokko kana taatanii naan taane kan jedhu abdiin qabaatina. Waaqayyo sobuuf ilma namaa miti. Dhugaaf keessa jira. Kanaafiyyuu inni dhugaa ta'e kun arra dinqii isaa sana irratti raawwata. Ameen. Gara kadhataa gallaa laphee keessan mijeessaati sirreessaati. Ani isiniin kadhadha. Ani isiniin kadhadha. Harki koo nama hundumaa bira ga'a miti. Tarii isin muraasa waanta ta'eef yoo natti cimtanii yoo harka koo sanarraan ga'uu nan danda'a. Rakkoon hin jiru. Garuu haa tokko isiniif kennu. Nama lama bira yoon ga'e Waaqayyo immoo nama hundumaa bira ga'a. Ameen. Amma akkasittuu nan tajaajila. Ilaa wadhaa isin hubachiiseen mana lafa fixeera. Isin hubachiiseetanii isin hubachiiseen gara kadhataa seenaa. Isin hubachiisee. Imannaa keessan tokko malee gaafa isin bira dhufu natti himatinaa waa. Namni tokko tokko gaafa isin nattanii bira geessanii gaasin garachuutti katan. Yaa Waaqayyo mucaa koo see kanaadaa sana gaan beekta kaa. Asteeriin beekta kaa yaa Waaqayyo naa dubbadhu jechuudha. Amma isin dhugaa isiniin jedha. An isan dhaga'uun dubbadha. Isin immoo yoo ergaan akkasii dhufu barbaadde waa isin goota isinitti Waaqatti himtu Waaqayyo immoo bulaatti bulaa immoo isinitti. Ameen. Salphaadha bara. Salphaadha baay'ee salphaadha. Akkam isinii galee isin eeyyotti. Isin eeyyotti. Waaqatti himtu Waaqayyo immoo eeyyotti himtu. Tajaajila isaatti himtu. Inni immoo isinitti bakka salphaa irra galumaa dhagu. Maleessa gara namaa dhaggeeffattanii jettanii abaluuf maaltu taa'inaan kan namaati. Han keessanii isinii akka ta'uun kadhadhamu. Kanaaf amma humna haaraa keessa galuuf qophaa'a. Ammas humni Waaqayyo sagalee Waaqayyo maal jedhe bokkaan samii dhufee lafatti roobee kun waa biqilchu dubbiin gara kootii dhufe utuu waan godhin hin deebi'u. Sagaleen dhufee waa utuu nuti hin deebi'u. Kanaaf isin isinii kadhadhaa hundi keessanuu lafaa kaadhaa badha.